Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi gidiraan mootummaa gabroonfataa kanaan uummata Oromoo fi hayyoota Oromoo irratti taasifamaa jiru ulfaachaa dhufuusaa fakkeenya garaagaraa kaasuudhaan hogganoota paartii adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran maqaa dhahee ibsa. Bifuma wal fakkaatuun ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo guraandhala 5/2013 baases akka jedhutti hoggantoonni paartii KFO bara wayyaanee hidhamaa dararamaa turan qabsoo fi injifannoo qeerroo Oromootiin bara 2010 keessa bilisa ba'anii turanis bara bulchiinsa bilxiginnaa keessa hoggantoonni paartichaa fi miseensonni KFO danuun mana hidhaa keessatti deebifanii dararamaa jiraachuu himam. Filannoo haqa qabeessaan Oromoo ceesisuun demokraasii lafa qabsiisuuf abdiin akka paartii keenyaatti qabnu xoolageeti jiraa kan jiru ibsi KFO kun rakkoo guddaa uumamee fi uumamuuf deemu kun osoo hin dhufin dura mootummaan dhimmicha akka furuuf waywaachaa turree jechuun haalota dabran yaadachiisa. Addatti sirni bilxiginnaa gaafii paartichi uummata ofii bakka bu'uun dubbatuuf deebii gahaa kennuu dhabuusaa ibse haalli yeroo ammaa hoggantoonni KFO mana hidhaa Qaallittii keessa jiran baay'ee kan isa yaaddeessuu fi lubbuu hoggantoota kanaaf sodaa akka qabu paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa har'a baase keessatti ifoomsee jira. ABO'nis ibsa waaree booda har'a baase keessatti qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee namoonni siyaasaa Oromoo keessatti beekamoo ta'an hedduun balleessaa tokko malatti hidhamaa jiraachuu isaanii heera. Hoggantootni badii malee hidhaman kan jiru ibsi KFO miseensonni fi gaggeessitoonni paartichaa badii tokko malee ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf yeroo ammaa harka mootummaatti hidhamanii jiran kunneen qabiinsa gaarii akka hin qabamne himuun mootummaan rakkoo jiru qajeelloodhaan furuu hanqate dubbicha ittuu hammeessaa jiraachuus heeranii jiru. Rakkoo daddaffiin furamuu qabu salphisanii ilaaluu isaaniitiif balaa dhalatu kamiifuu itti gaafatamummaa mootummaan akka fudhatu qabus addeessa ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo. Ibsa ABO keessattis qabxilee heeraman jidduudhaa muraasni guraandhala 5/2021 irraa eegalee lammiileen Oromiyaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi ajjecha uummata siviilii irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf hiriira Oromiyaa guututti gochaa jiru. Hiriirota kana keessatti bakka hundatti qeerroo fi qarreen nagaa fi naamusa olaanaadhaan gaafii mirga demokraasii gaafachaa jiru. Garuu gartuun hidhate kan PP reebichaa fi ajjecha uummata falmatu kanarraan gahaa jira. Kana keessatti rasaasaan madeessuu, ajjeesuu, mana hidhaatti darbuu akkasuma dararaa adda addaa irraan goon mul'achaa jira jechuun erga himeen booda fakkeenya fudhachuudhaan bakkeewwan mootummaan itti namoota hiriiraaf ba'an gargar bittinneesseef hidhe maqaadha. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa isaa keessatti dhimmoota bu'uuraa sadii akka qabxii ijootti kaasee jira. Jalqaba irratti uummatni Oromoo dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuun hoggantoota isaa afaan du'aa jalaa baafachuuf mootummaa irratti dhiibbaa akka taasisuuf yaamicha godha. Akkasumas mootummoonni biyya alaa dhaabbilee mirga namoomaa dhiibbaa taasisuun biyyattii diigumsarraa akka oolchan gaafatee jira. Itti aansuun mootummaan adda waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo haal duree malee akka hiikuuf gaafachuun dhumarrattis qabsoo karaa nagaatiin uummatni ni injifataa jechuun yaamicha taasisee jira. Itti aanaan durataa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'e obbo Baqqalaa Garbaa koree hojii raawwachiistuu paartichaa Dajanee Xaafaa dabalatee miseensota gurguddoo akka obbo Jawaar Mohammad Hamzaa Booranaa fi namootni kan biroo hedduun paarticha keessaa butamanii mana hidhaatti dararamaa akka jiran KFO'n yeroo garagaraatti ibsa baasuun irra deddeebi'ee himee ture jira. Haaluma wal fakkaatuun paartii adda bilisummaa Oromoo keessaas qondaalonni gurguddoon kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaana, Abdii Rakkaasaa, Mikaa'el Booran, Yaasoo Kabbabaa, Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa akkasumas immoo Kennasaa Ayyaanaa fi Piroofeesar Gargaaraa Bayyanaa Ruudaa mana hidhaa jiraachuun beekamaadha. Paartileen siyaasaa Oromoo gurguddoo fi gameeyyiin tuttuqaa mootummaarraa bilisa ta'an kunneen filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2013 adeemsifamuuf deemu kana dimokiraatawaa ta'uusaa akka shakkan himuun
Uummanni humnaa fi dandeettii qabuun dimookiraasii ijaarrachuu fi lubbuu hooggantoota mana hidhaa keessatti raarfamaa jirtu dhaqqabachuu akka qabu. Wantoota BBS ibsa kaafaa warraa kenname qabna. Kaafaawwan ibsa guyyaa irraa gurraan dhala 12,220 akka baasen lubbuu miseensotaa fi lammiilee keenya miidhamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhataa jira. Paartiin keenya Koongiresiin Federaalawaa Oromoo heera biyyattiitti hundeeffame kaayyoo isaa qabsoo karaa nagaatiin fiixan baafachuuf kan socho'aa jirudha. Imaammanni sagantaawwan siyaasaa fi ejjennoon keenya hawaasa biratti fudhatama waan qabuuf bara 2005 irraa eegalee paartiin aangorra jiru miseensotaa fi deeggartoota paartii keenya maqaa shororkeessaa jiruun xureessee himannaa irratti banuudhaan hiraarsaa erga tureen booda kan du'anii kanneen bararaman immoo aarsaa qeerroo fi qarree hawaasni keenya kafalaniin walakkeessa bara 2010tti mana hidhaatii hiikamanii turan. Yeroo sanirraa jalqabee sirna dimookiraasii diriirsuuf Itoophiyaa haaromtee ijaaruuf abdataa yoo turrellee walakkeessa bara 2010 takkaatii as tarkaanfii duuchaa paartiin bilisiginnaa fudhatuun nama adamsuu hidhuu fi ajjeesuu isarraa kan ka'e caasaa hooggansaa fi miseensota kaafaa'oo qaama olaanaa irraa eegalee hanga sadarkaa gadii jiran raawwii akka tokko malee waan hidhamaniif abdiin keenya coolagee jira. Mirgaa fi bilisummaa saba keenya kabachiisuuf qabsoo boqonnaa haaraas gaafatee jira. Kaayyoon hidhamtoota miseensotaa fi lammii keenya kan dhuunfaa fi paartii qofaa kan hin taane ta'uu kan hubatan miseensonni fi lammiileen keenya kunoo erga kora lagannaa nyaataa eegalanii guyyoota 15 dabraniiti jiran. Lubbuun isaanii sadarkaa balarra burra ga'ee jira. Akkuma ibsa baasaa fi iyyata garaagaraatiin addeessaa turretti lammiileen kunneen nyaata erga dhaabanii tururraa kan ka'e miidhaan guddaan qaamaa fi sammuu isaanirraa gahaa waan jiruuf gaafilee armaan gadii mootummaa fi uummataaf irra deebinee dhiyeessuuf dirqamneetii jirra. Tokkoffaa miseensonni keenya yeroo ammaa kora lagannaa nyaataa godhaa jiran haalli isaan keessa jiran dhibee cimaa fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo cimaa waan dhaqqabsiiseef mootummaan tarkaanfii lubbuu baraaruu saffisaan fudhatee dirqama isaa akka bahu gadi jabeessinee gaafanna. Lammiileen kunneen deeggarsa wal'aansa fayyaa maloo argachuu dhabuun lubbuun isaanii yoo miidhame mootummaan federaalaa seeranis ta'ee seenadhaan itti gaafatama. Lammaffaa mootummaan federaalaa miseensotaa fi lammiilee keenya himannaa sobaatiin hidhaman haal duree tokko malee akka hiikuu cimsinee gaafanna. Sadaffaa guutummaan uummattoota Itoophiyaa keessattuu sabni Oromoo akkasumas hawaasni addunyaa dhumaatii uummata biyya keenyaa irratti duumessaa'ee jiru tooftaa garagaraatti fayyadamuun akka dhaabuuf dhiibbaa gochuun mootummaan tarkaanfii badii fudhataa jiru akka dhaabu paartiin keenya qabsoo mirgaa fi bilisummaa godhaa jiru akka dhugoomsuuf cinaa akka dhaabbattan akka deeggartan waamicha ulfinaa isiniif goone jirra. Qabsoo nagaa uummataan godhamu ni mo'ata. Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO Finfinnee gurraan dhala 2013. Guutuu Oromiyaa keessatti sanbata boruu hiriirri guddaan gaggeeffamuuf yaamichi dhiyaate. Yeroo qabsaa'onni fi hayyoonni Oromoo manneen hidhaa keessatti guuramanii mirga isaanii falmachuuf nyaata lagatuun ifa dabaa jiran kanatti hiriirri guddaan guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamuuf sanbata boruu kanatti yaamichi dhiyaatee jira. Hiriirri mormii kunis hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa keessatti guuramanii jiran akka gadhiifamanii fi mirgi uummata Oromoo waliigalaan akka kabajamu dhiibbaa taasisuuf ijaaramee jira. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama warraa isaa ilmaan Oromoo kumaantama galaafateen aangotti erga dhufe ummaticha ganee qabsaa'ota haqaa erga hidheen booda gaaffiilee ummata Oromoo bu'uura ta'anis dagatee jedhamee qeeqama. Bulchiinsi muummicha ministeera Abiyyi Ahmad akkuma TPLF kaleessa hayyoota fi qabsaa'ota haqaa ummata biratti jaalataman addatti jijjiirama aangotti isaan baase warra akka obbo Johar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hidhuun ummata Oromoo bal'aa biratti fudhatama akka dhaban isaan taasise. Hiriirri guddichi boruu kun karaa nagaa fi mirga ummata Oromoo kabachiisuuf kan geggeeffamuu fi akkasuma immoo qabsoo gootonni Oromoo kumaantamni irratti wareegaman osoo galman gahin karatti hafe bakkaan ga'uu fi kana malees hidhamtoonni akka gadhiifaman dhiibbaa taasisuuf akeekkate. Yeroo filannoon dhufaa jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa kophaa isaa mo'atee mootummaa sirna qabeessa fakkeessuuf fiigicha jabarra jira. Kun ammoo dantaa ifiif yoo ta'e malee nageenya biyyaa fi lammiilee balaarra buusaa jechuun sodaatamaa jira. Mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti guyyaa boruu labsame kun yeroo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiran torbaan lamaaf itti fufanii jiranitti geggeeffamuun adda isa taasisaa jedhame. Hidhamtoonni lagannaa nyaatarra jiran yeroo ammaa akka malee kan laaffatan yeroo ta'u addatti obbo Dajanee Xaafaa, obbo Shamsaddiin Tahaa, Arafaat Abubakarii fi Boonaa Tibeessoo laaffatanii erga hospitaala geeffamanii gulukoosiin erga itti kaa'amee booda
mana hidhatti deebifamanii jedhamee jira. Humnoonni mootummaa Itoophiyaatiin bobbaafaman akkuma TPLF kaleessa hiriirtota irratti haleellaa geessisu yoo ta'e dubbii siyaasaa Itoophiyaa hammeessuu bira taree dhiibbaa hawaasa addunyaa akka malee kan itti jabeessu ta'uuf jira jedhamee jira. Bulchiinsa biyyatti muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yaada ida'amuun erga dhufanii as faallaa kana biyyattiin haala mul'atee hin beekneen adda diigamaa jirti. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad humnoota siyaasaa hidhee jiru hiikee marii hunda hirmaachiseen gara filannoo haqatti deemu yoo baate sirnicha gara abbaa irrummaatti geessee kufaatii mootummichaa jijjiiramaa jedhamee kana ariifachiisuu mala sodaa jedhu soomee jira. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa seenaa TPLF irraa barachuu dadhaban akkuma bara durii mormii uummataa tuffachuu fi maqaa xureessuu itti fufanii jiru. Kun ammoo mallattoo kufaatii isa hamaadha jedhu taajjabdoonni. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti Jumaataa irraa hiriirri mormii barattootaan gaggeeffamee oole. Hiriirri mormii kun barattoota mana barumsa sadarkaa lammaffaa qophaa'ina hawaasan kan gaggeeffame yeroo ta'u akeekni hiriirichaatis hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dhiibbaa taasisuu fi jiru jiraattota keessaa kan dubbifne akka namni Adaamarraa BBC'f yaada laate tokko jirutti barattoonni yeroo boqonnaa ganama sa'aatii 4 fi walakkaa irratti akkuma alatti bayaniin mormii eegalan osoo hiriira gaggeessaa jiranuu poolisiin humnaan bittinneessanii ji'a. Namni kun hiriira barattoota ganama kanarratti dhaadannooleen hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman, qeerroo ajjeesuu fi hidhuun haa dhaabbatu, akkasuma dhiiga Oromoo dhangalaasuun haa dhaabbatu jedhu dhageessifamaa turan. Yeroo barattoonni baay'inaan 1,000 ta'an ba'anii daandii irratti dhaadannoo kana dhageessisaa turan poolisoonni ammoo humnaan reebanii namoota hedduus akka hidhan dubbata namni achirraa odeeffanne. Adaamaan jedha Badri mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hawaasaa irratti ijoolleen hiriira ba'anii turanii dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa keenya hiikaman akkasuma dabalataan qeerroo reebuu fi ajjeesuun haa dhaabbatu, dhiiga Oromoo dhangalaasuun haa dhaabbatu jechuun hiriira ba'ameeti ture. Adaamaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti humniti nagee barattoonni nama barattoota 1,000 akka kan ta'anii tilmaaman hiriirichi hiriira guddaadha ture. Humniti nageenya dhufanii dhukaasa banuudhaan uleedhaa fi dhukaasan adda bittinneessanii qaqqabaniis ni jira. Haala kanaatu ture Adaamaa irraan tana. Achuma Shawaa Bahaa magaalaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti hiriirri mormii barattootaan guyyaa irraa gaggeeffamee jira. Bifuma wal fakkaatuun Baha Oromiyaa Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti halkan edaa qeeroon hiriira mormii ba'uu isaati kan odeeffanne. Hiriira magaalaa Hirnaa ganda duwwaa tokko keessatti eda toora sa'aatii 5 walakkaa irratti gaggeeffame kanarratti dhaadannooleen hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikaman, Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu jedhuuf kan kana fakkaatan dhageessifamaa turan. Godina Baalee magaalaa Dambal keessattis barattoonni hiriira mormii gaggeessuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Erga dhiheenya kana manneen hidhaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nyaata lagatanii magaalota Oromiyaa hedduu keessatti barattootaan mormiin jabaan gaggeeffamaa jira. Hanga hidhamtoonni shiraan hidhaman hiikamanitti filannoon Oromiyaa keessatti hin gaggeeffamu jechuun ammumarraa mormiin simatamaa jira. Ijaarsa kondoominiyeemii magaalaa Finfinneef qarshiin ba'ee miliyoonni 53 maaliif akka oole ragaan hin argamne jedhamee jira. Dhimma kana kan mirkaneesse ijaarsa fi daddabarsa manneen waliinii jireenyaa magaalaa Finfinnee fi dhimmoota falmisiisoo qorachaa kan turan hayyoota yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Kotobeeti. Saamicha lafaatiin wal qabatee hanni maallaqaa qarshii biliyoona 53 kun kan dhagayame erga dhiheenya kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliin jireenyaa 21,695 seeran ala Finfinneetti ijaaramuu isaa ibseen booda jedhamee jira. Dr. Tulluu Tolasaa barsiisaa yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Kotobeetti barsiisaa misooma magaalaa fi dursaa garee qorattoota kanaati. Rakkoolee manneen waliin jireenyaa magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatu qoratuuf ji'oota 4 itti fudhatuu himan. Erga mootummaan Itoophiyaa rakkooleen walxaxaa manneen kondoominiyeemii magaalaa Finfinnee qaama walabaatiin akka qoratamu yaada dhiheesse yuunivarsiitiin keenya filatame jechuun BBC'tti himanii jiru. Manneen jireenyaa waliinii magaalaa Finfinnee kanneen bara 1996 hanga 97tti ijaaraman kana qoratuuf gareen qorattoota barsiisota 7 kan if keessatti hammate yeroo ta'u namoonni deeggarsa qorannoo kanaa keessatti hirmaatan ammoo 3,500 ni ga'uu jedhamee jira. Gareen qorattoota yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Kotobee kun rakkoo kondoominiyeemii magaalaa Finfinnee irratti qorannoo fi bu'aa isaa kan fuula
2,000 caalu qabu baasee jira. Qorannoo kanaanis kan ifa ta'e kutaalee fi gamoolee kondoominiyeemii magaalaa Finfinnee keessa jirus ragaaleen koorporeeshinii manneen magaalaa Finfinnee baankii fi abbaa qabiyyee manaa waliin sakatta'amanii jiru jedhan Dr. Tulluun. Kana malees akkaataa qabiinsa fi daddabarsa manneen kondoominiyeemii magaalaa alatti baasiilee ijaarsa manneen kondoominiyeemii fi ijaarsi qabatamaan lafarra jirus qorannoo kana keessatti ilaalamee jira. Akkaatuma qorannoo godhame kanatti manneen kondoominiyeemii magaalaa Finfinneef qarshiin biliyoonni 53 maaliif akka bahe ragaan akka hin jirre mirkanaa'ee jira. Dhimma kana oodiitoroonni federaalaa ilaalanii oodiitara ta'uu hin danda'u jedhanii dhiisanii jedhan Dr. Tulluun ibsa kennan keessatti bulookeewwan kondoominiyeemii 28 kanneen mana 30 qabaachuu danda'an lafarratti osoo hin hojjetamin hafuu isaanii qorannoo kanaan adda bahee jira jedhan. Bulookeewwan lafarra hin jirre kana ammoo kontiraaktarootaan walii galuu ragaan argamee jira jedhame. Garuu osoo hin hojjetamin maaliif akka hafe manaajimentiin manneenii fi boordiin qaboo yaa'ii qabate hin qabu jedhan. Maallaqni bahe moo hin baane isa jiru adda baasuuf ragaanis badee jira jedhan. Kun ammoo maallaqni kafalamoo akkan oolle mul'isaa jedhanii jiru. Amma duras magaalaa Finfinnee kutaa Lidataa, Aqaaqii fi Qaallittitti fooqiiwwan 99 badee jira jechuun paarlamaan biyyattii dubbachuun ni yaadatama. Akka dursaan garee qorattoota Dr. Tulluun jedhanitti biyya tana keessatti saamichi qabeenya uummataa fi hanni ijoon adeemsifamuu isaa ijaarsa manneen kondoominiyeemii magaalaa Finfinnee kun isa tokko jedhan. Manni ijaaramee namaaf kenname ragaa hin qabu. Akkamitti akka kennames hin beekamu. Namni mana fudhatee harkaa qaba garuu ragaan baankii hin jiru jedhan. Kun ammoo hanni guddaan adeemsifamuu isaaf ragaadha jechuun dubbatanii jiru. Namni waajjira hogganu ragaa balleessetti gaafatamuun yoo hin jiraanne rakkoo hamaadha. Ragaa badeef namni itti gaafatamuu qaba jechuun dubbatanii jiru Dr. Tulluun. Rakkoon akkanaa karaa itti gaafatamummaa hordofsiiseen dhaabbachuu baannaan biyyattitti rakkoo hamaa fiduu akka malus yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Soomaaliyaan falmii himata qabiyyee galaanaa Keeniyaa waliin itti jirtu yeroo biratti dabruu hin fudhadhu jette. Mootummaan Keeniyaa xalayaa iyyataa barreessiteen baallamni himata dhaggeeffachuu mana murtii addunyaa ICJ yeroo biratti akka dabru gaafattee jirti. Dhimmi falmii biyyoota ollaa walii ta'an Soomaaliyaa fi Keeniyaa kun amma duras yeroo 3 gaaffii Keeniyaa irraa dhiyaateen dabruu isaa Soomaaliyaan komattee jirti. Gaaffiin himata dhaggeeffachuu amma Keeniyaan dhiyeessite kun isa 4ffaa dabruu isaati. Soomaaliyaan ammoo bulchiinsi Naayiroobii sababa gayaa malee dhimma falmii kaasee biyyoota lameen jidduutti rakkoo dhalchee kana lafarra harkisuu filattee jechuun Keeniyaa komataa jirti. Ministeerri beeksisa Soomaaliyaa Usmaan Abubakar Dubbee ibsa Maqdishootti kennan keessatti Soomaaliyaan yaada Keeniyaan dhiyeessite kana kan hin fudhanne ta'uu xalayaa mana murtiif barreessitee jirti jedhan. Biyyi isaanii baallama mana murtii ICJ ji'a bitootessaa dhufaa jiru kanarratti hirmaatuuf qophiidhas jedhan. Dabalataan ammoo hiraarii fi gidiraan mootummaa gabroonfataa kanaan uummata Oromoo fi hayyoota Oromoo irratti taasifamaa jiru ulfaachaa dhufuusaa fakkeenya garaagaraa kaasuudhaan hogganoota paartii adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran maqaa dhahee ibsa. Bifuma wal fakkaatuun ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo guraandhala 5/2013 baases akka jedhutti hoggantoonni paartii KFO bara wayyaanee hidhamaa dararamaa turan qabsoo fi injifannoo qeerroo Oromootiin bara 2010 keessa bilisa ba'anii turanis bara bulchiinsa bilxiginnaa keessa hoggantoonni paartichaa fi miseensonni KFO danuun mana hidhaa keessatti deebifanii dararamaa jiraachuu himam. Filannoo haqa qabeessaan Oromoo ceesisuun demokraasii lafa qabsiisuuf abdiin akka paartii keenyaatti qabnu xoolageeti jiraa kan jiru ibsi KFO kun rakkoo guddaa uumamee fi uumamuuf deemu kun osoo hin dhufin dura mootummaan dhimmicha akka furuuf waywaachaa turree jechuun haalota dabran yaadachiisa. Addatti sirni bilxiginnaa gaafii paartichi uummata ofii bakka bu'uun dubbatuuf deebii gahaa kennuu dhabuusaa ibse haalli yeroo ammaa hoggantoonni KFO mana hidhaa Qaallittii keessa jiran baay'ee kan isa yaaddeessuu fi lubbuu hoggantoota kanaaf sodaa akka qabu paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa har'a baase keessatti ifoomsee jira. ABO'nis ibsa waaree booda har'a baase keessatti qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee namoonni siyaasaa Oromoo keessatti beekamoo ta'an hedduun balleessaa tokkoon malatti hidhamaa jiraachuu isaanii heera. Hoggantootni badii malee hidhaman kan jiru ibsi KFO miseensonni fi gaggeessitoonni paartichaa badii tokko malee ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf yeroo ammaa harka mootummaatti hidhamanii jiran kunneen qabiinsa gaarii akka hin qabamne himuun mootummaan rakkoo jiru qajeelloodhaan furuu hanqate
dubbicha ittuu hammeessaa jiraachuus heeranii jiru. Rakkoo daddaffiin furamuu qabu salphisanii ilaaluu isaaniitiif balaa dhalatu kamiifuu itti gaafatamummaa mootummaan akka fudhatu qabus addeessa ibsi Koongiresii Federaalistii Oromoo. Ibsa ABO keessattis qabxilee heeraman jidduudha muraasni gurraandhala 5,2021 irraa eegalee lammiileen Oromiyaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi ajjecha ummata siviilii irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf hiriira Oromiyaa guututti gochaa jiru. Hiriirota kana keessatti bakka hundatti qeerroo fi qarreen nagaa fi naamusa olaanaadhaan gaafii mirga dimokiraasii gaafachaa jiru. Garuu gartuun hidhate kan PP reebichaa fi ajjecha ummata falmatu kanarraan gahaa jira. Kana keessatti rasaasaan madeessuu, ajjeesuu, mana hidhaatti darbuu akkasuma dararaa adda addaa irraan goon mul'achaa jira jechuun erga himeen booda fakkeenya fudhachuudhaan bakkeewwan mootummaan itti namoota hiriiraaf ba'an gargar bittinneesseef hidhe maqaadha. Koongiresiin Federaalaa Oromoo ibsa isaa keessatti dhimmoota bu'uuraa sadii akka qabxii ijootti kaasee jira. Jalqaba irratti uummatni Oromoo dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuun hooggantoota isaa afaan du'aa jalaa baafachuuf mootummaa irratti dhiibbaa akka taasisuuf yaamicha godha. Akkasumas mootummoonni biyya alaa dhaabbilee mirga namoomaa dhiibbaa taasisuun biyyattii diigumsarraa akka oolchan gaafatee jira. Itti aansuun mootummaan adduwaayee hidhamtoota siyaasaa Oromoo haal duree malee akka hiikuuf gaafachuun dhumarrattis qabsoo karaa nagaatiin uummatni ni injifataa jechuun yaamicha taasisee jira. Itti aanaan durataa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo kan ta'e obbo Baqqalaa Garbaa koree hojii raawwachiistuu paartichaa Dajanee Xaafaa dabalatee miseensota gurguddoo akka obbo Jawaar Mohammad Hamzaa Booranaa fi namootni kan biroo hedduun paarticha keessaa butamanii mana hidhaatti dararamaa akka jiran kaafaa'uun yeroo garagaraatti ibsa baasuun irra deddeebi'ee himee ture jira. Haaluma wal fakkaatuun paartii adda bilisummaa Oromoo keessaas qondaalonni gurguddoon kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaana, Abdii Rakkaasaa, Mikaa'el Booran, Yaasoo Kabbabaa, Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa akkasumas immoo Kennasaa Ayyaanaa fi Piroofeesar Gargaaraa Bayyanaa Ruudaa mana hidhaa jiraachuun beekamaadha. Paartileen siyaasaa Oromoo gurguddoo fi gameeyyiin tuttuqaa mootummaarraa bilisa ta'an kunneen filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2013 adeemsifamuuf deemu kana dimokiraatawaa ta'uusaa akka shakkan himuun uummanni humnaa fi dandeettii qabuun dimokiraasii ijaarrachuu fi lubbuu hooggantoota mana hidhaa keessatti raarfamaa jirtu dhaqqabachuu akka EBS ibsa kaafaa warraa kenname qabna. Kaafaawwan ibsa guyyaa irraa gurraandhala 12,2021 baasen lubbuu miseensotaa fi lammiilee keenya miidhamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhataa jira. Paartiin keenya Koongiresiin Federaalawaa Oromoo heera biyyattiitti hundeeffamee kaayyoo isaa qabsoo karaa nagaatiin fiixan baafachuuf kan socho'aa jirudha. Imaammanni sagantaawwan siyaasaa fi ejjennoon keenya hawaasa biratti fudhatama waan qabuuf bara 2005 irraa eegalee paartiin aangorra jiru miseensotaa fi deeggartoota paartii keenya maqaa shororkeessaa jiruun xureessee himannaa irratti banuudhaan hiraarsaa erga tureen booda kan du'anii kanneen bararaman immoo aarsaa qeerroo fi qarree hawaasni keenya kafalaniin walakkeessa bara 2010tti mana hidhaatii hiikamanii turan. Yeroo sanirraa jalqabee sirna dimokiraasii diriirsuuf Itoophiyaa haaromtee ijaaruuf abdataa yoo turrellee walakkeessa bara 2011 as tarkaanfii duuchaa paartiin bilisiginnaa fudhatuun nama adamsuu hidhuu fi ajjeesuu isarraa kan ka'e caasaa hooggansaa fi miseensota kaafaa'oo qaama olaanaarraa eegalee hanga sadarkaa gadii jiran raawwii akka tokko malee waan hidhamaniif abdiin keenya coolagee jira. Mirgaa fi bilisummaa saba keenya kabachiisuuf qabsoo boqonnaa haaraas gaafatee jira. Kaayyoon hidhamtoota miseensotaa fi lammii keenya kan dhuunfaa fi paartii qofaa kan hin taane ta'uu kan hubatan miseensonni fi lammiileen keenya kunoo erga kora lagannaa nyaataa eegalanii guyyoota 15 dabraniiti jiran. Lubbuun isaanii sadarkaa balarra buurra ga'ee jira. Akkuma ibsa baasaa fi iyyata garagaraatiin addeessaa turretti lammiileen kunneen nyaata erga dhaabanii tururraa kan ka'e miidhaan guddaan qaamaa fi sammuu isaanirraa gahaa waan jiruuf gaafilee armaan gadii mootummaa fi uummataaf irra deebinee dhiyeessuuf dirqamneetii jirra. Tokkoffaa miseensonni keenya yeroo ammaa kora lagannaa nyaataa godhaa jiran haalli isaan keessa jiran dhibee cimaa fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo cimaa waan dhaqqabsiiseef mootummaan tarkaanfii lubbuu baraaruu saffisaan fudhatee dirqama isaa akka bahu gadi jabeessinee gaafanna. Lammiileen kunneen deeggarsa wal'aansa fayyaa maluu argachuu dhabuun lubbuun isaanii yoo miidhame mootummaan federaalaa seeranis ta'ee seenadhaan itti gaafatama.
Lammaffaa mootummaan federaalaa miseensotaa fi lammiilee keenya himannaa sobaatiin hidhaman haal duree tokko malee akka hiikuu cimsinee gaafanna. Sadaffaa guutummaan uummattoota Itoophiyaa keessattuu sabni Oromoo akkasumas hawaasni addunyaa dhumaatii uummata biyya keenyaa irratti duumessaa'ee jiru tooftaa garagaraatti fayyadamuun akka dhaabuuf dhiibbaa gochuun mootummaan tarkaanfii badii fudhataa jiru akka dhaabu paartiin keenya qabsoo mirgaa fi bilisummaa godhaa jiru akka dhugoomsuuf cinaa akka dhaabbattan akka deeggartan waamicha ulfinaa isiniif goone jirra. Qabsoo nagaa uummataan godhamu ni mo'ata. Koongiresii Federaalawaa Oromoo Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee